Moscow is deploying troops along the border and Kiev is warning of a possible invasion. Hooggantoota qondaaltoo siyaasaa bilisummaa Oromoo daratee hidhamtoota siyaasaa hidha jiraniif sagalee ta'uuf kakaayeffat duulli tuutara qophaa'ee jedhan waraanni biltsiginnaa dhumaatti lammiilee biyyattiitiif kisaara dhaqqabsiiseen itti gaafatamuu qabmalee badhaafamuun qabuun immoo yaadu kumaand poostii loltummaa Tigraayiiti tanaan itti keeyyan godina qeellam wallagga aana anfilloof naannoo sii mootummaan dhiyootan waraana guddaa bifaara waan bobbaasu isa hordofee ilmaan namaa dhumaatti guddoof saaxilamuu jiru jedhan yeewuun ingidaa waan odeeffat qaba. Waraanni mootummaa konkolaattota 69 fe'amee kallattii sadiin gara aanichaatti bobbaafamuu kan himan namni kun waraanni garasitti bobbaafame uummata nagaa dararaa jiraachuu fi namoonni nagaan akkanumaan ajjeefamaa jiraachuu ibsan. Itoophiyaatti ergama dagaaf Afrikaatiif maanguddoon araarumnoota Itoophiyaa Olisaajoon Obasaajoo Maqalee deemee deebi'uun isa dhaga'ame. Pireezidaantii mootummaa naannoo Amaara Dr. Yiliqaal Kaffalaa immoo uummati Amaara humna shororkeessaa qolachuuf qophaa'uu qabaa jechuun jiru gabaasii hamidiyaa naannichaati Abiraam Birruu waa walitti qinces qaba. Amajjii 10 kibxata kaleessaa immoo qondaalonni mootummaa naannoo Amaaraa caasaa naqaa caasaa nageenyaa fi siivilii korarra oole. Korri kun pireezidantii naannichaa dabalatee hoogganoota godinaa fi qondaalota caasaa kanneenii waliin taa'ame. Pireezidantii Yiliqaal haleellaan humnoonni Tigraay nurratti raawwatan itti fufee waan jiruuf waraanaaf qophaa'uu qabna jedhan. Oduu Afrikaatiif addunyaatiin immoo Soomaliyaaf Moskoorra dubbanna. Dhaabbati jaajjus Soomaliyaa hojii eegumsa nageenya buufaddirra xiyyaara biyyattii kama qoddisho jiru ministeerti biyyattii dabarseen kennuu jedha. Biyyatti Vladimir Putin Raashiyaan immoo Yuukireen waraanuuf karoora tokkollee hin qabne jechuusi ajansi France Press barreesse. Ameerikaan qawwar ka qabda lafaa jennaan dhukaasuun hin baasisuu yaada xiinxaltoota siyaasa Raashiyaa ture. Amajjii 12 2022 guyyaa roobii guutuun oduu qabnu kunooti. Akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu har'aaf qabnu isinitti himnaa oduu kan isinitti himanii hundaati. Hoogganoota fi qondaalota siyaasaa adda bilisummaa Oromoo dabalatee hidhamtoota siyaasaa hidhaa jiranii fi sagalee ta'uu kan kaayyeffate duullee Tiwiitaraa geggeeffamaa jira. Duullee kun dhaadannoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo mara hiikaa jedhuun hidhamtoonni siyaasaa 50 ol kan manneen hidhaa Itoophiyaatti guramanii jiran hatattamaan akka hiikamaniif kan gaafatudha. Mana ofiitti hidhaa dhaabbii irratti kan argaman hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa dabalatee gaggeessitoonni dhaabichaa biyya keessatti argaman guutuutti jechuun bifa danda'amuun erga hidhaatti guuramanii waggaa caaleera. Qaamni aangoo irra jiru hammam tibbanaa hoogganoota KFO dabalatee namoota galmee Jawaar Mohammad jalatti himanni irratti dhiyaatee hidhaa turan hiikus waa'ee hoogganoota adda bilisummaa Oromoo hidhaa jiranii wanti dubbate hin jiru. Kana malees kutaalee Oromiyaa garaagaraatti sababa ilaalcha siyaasaa isaaniitiin darbees akkanumaan sababa eenyummaa isaaniitiin namoonni qabamanii hidhaatti guuraman manneen hidhaa biyyattii keessatti ogguramanii jiran kumaatamaan lakkaa'amu. Dhimmi hoogganoota adda bilisummaa Oromoo fi namoota hidhaa jiran kana nu yaaddessaa kan jedhan qopheessitoonni duula Tiwiitaraa kana namoonni carraa duulaa kana irratti hirmaachuu qaban dammaqinaan hirmaachuun hidhamtoota siyaasaa Oromoof sagalee ta'uu akka qaban waamicha dhiheessanii jiru. Duulli Tiwiitaraa kun akka Oromiyaatti sa'a 11 yookaan 5 PM irraa eegalee geggeeffamee jira. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Anfilloo fi naannoo isheetti tibbana mootummaan humna waraanaa guddaa bobbaasuu hordofee dararamni uummata nagaa mudataa jiru hammaachuu jiraattota gidduudhaa kanneen OMN dubbise himan. Dilbata darbeerraa eegalee waraanni konkolaattota 69 fe'ame kallattii sadiin gara aanaa Anfillootti bobbaafamee jiraachuu kan ibsan maddi odeeffannoo keenya. Keessumaa iddoo Garjeedaa jedhamutti maanguddoota dabalatee namoonni nagaan hedduun akkanumaan ajjeefamaa jiraachuu ibsan. Haalli uummanni keessa jiru yaaddessaa ta'uu himuun uummanni Oromoo hawaasa nagaa rakkoo jabaarraa bu'ee jiru kanaaf sagalee ta'uun akka barbaachisu dhaammatanii jiru. Guutuun oduu kanaa itti aanee dhiyaata.
Murnaan gorra jiruu fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lola geggeeffamaa jiruun wal qabate yeroo dheeraaf tajaajilli quunnamtii marti cufamuun haala naannichatti deemaa jirullee adda baafachuun rakkisaa kan ta'e godinaalee Wallaggaa lixaa fi Qellem Wallaggaatti mootummaan humna waraanaa guddaa bobbaasuu odeeffannoon qaamolee garaagaraa irraa arganne ni mul'isa. Humni waraanaa guddaan garasitti bobbaafamuu hordofee Qellem Wallaggaa aanaalee garaagaraatti hawaasni nagaa rakkoo hammaataaf saaxilamaa jiraachuunis ibsameera. Aanaalee godinichaa keessaa tokko kan taate aanaa Anfillootiin namni bilbilaan arganne dubbifne OMN'tti akka himanitti keessumaa dilbata darbees rakkoon hawaasa aanichaa mudataa jiru hammaateeraa jedhu. Waraanni mootummaa konkolaattota 69 fe'amee kallattii sadiin gara aanichaatti bobbaafamuu kan himan namni kun waraanni garasitti bobbaafame uummata nagaa dararaa jiraachuu fi namoonni nagaan akkanumaan ajjeefamaa jiraachuu ibsan. Haala mudateen dargaggoonni qe'ee gadi lakkisanii bosonatti baqachuuf dirqamuu isaaniis himaniiru. Amma naannoo keenya kanatti amma Anfilloorraa amma wanti jiru hundumtuu haala rakkoo baala yaaddasaa akkamii keessa jira beektan iddoona duudhumaan jireen achi nutti yaaru. Gara Anfilloo irratti immoo garuu kan isaan bobbaasan amma kallattii sadii itti liqan beektaa gara barjeedhaa kan tokko karaa suddii iddoo jedhamturraan itti liqanii tokko asirraan itti liqanii tokko immoo karaa fincharraan achi asitti galanii beektaa. Waliigala masinaa jaatamii sagal beektaa. Waraanni amma gara keenyatti achi ayyaa'ee biyya kana jeeqaa jiru waraanni biqilinaa kuni jaarsa jaartiillee kan bakkeetti hin tuffannedha beektaa. Isintu wajjin jiraata isintu kan dhabu jechuudhaan mana gara fuudhee kan ajjeesaa jiru. Uummanni hundumtuu halkan ala bulaa guyyaa baqatee oolaa karaan daandii ta'anii hojii isaanii hojjetatan illee karaan baarii waan gara beektaasi. Amma gaafa ayyaanni barumtaasaa sanbata guddaadhaa ta'e haala ulfaataa keessa jira beektaan. Aanaa Anfilloo iddoo Gabjeeda jedhamutti maanguddoota dabalatee namoonni nagaan hedduun ajjeefamuu odeeffannoon qaamolee garaagaraa irraa arganne ni mul'isa. Dhimma kana quba qabduu jennee kan gaafanne jiraataan aanaa Anfilloo Garjeedatti gochi hamaan uummata nagaa irratti raawwatamuu quba qabna miidhaa dhaqqabe adda baafachuuf garuu haalli jiruun hin dandeessifne jedhu. Haalli hawaasichi keessa jiru akkaan yaaddessaa ta'uu ibsan. Amma uummata gara Garjeedaa kana keessa jiru beektaa amma akkatti illee adda baafannu qabnee jirra. Gaafas rakkoo keessa galchan naannoo keenya irraa ibsaa ibsaadhaaf neetworkii wal irratti banee jiru. Beektaa dargaggeessa kana kallattii maal adamsu. Ajjechaa inni gubee taate gara Garjeedaa kana amma baay'ee uummanni isaa uummata baay'ee dhume jechaa jiru. Akkatti illee inni adda baafannu akkaataa isaa nuu galuu didee baay'ee turuuleen jiru beektaa karaa alleeni. Dhukaasa hamaadhaa fi horii ijoollee illee waan raafuu hin dandeenye. Baay'ee inni uummatachiisanaaf baay'ee yaadda guddaa qabna. Horiin meeqa uummatii meeqa jaarsa jaartii mana jalatti hidhatanii raatanii kana jeesanii uummata nagaadhaan isintu qallabaa isintu wajjin hin jira jechuudhaani. Kanaan booda illee jedhanii beektaa aanaa muggii irratti amma immoo cina Finfinnee booda jiraatu jedhanii kaleessa walgahii yaasanii geggeessan beektaati. Uummanni aanichaa ulaan quunnamtii marti itti cufamee haleellaan irratti raawwatamaa jiraachuu OMN dhalattoota naannichaa irraa qulqulleeffateera. Uummanni ba'aa gala dhorkamee jireenya isaa idilee geggeeffachuu danqamuun rakkoo irra jiraachuu dubbatu. Guyyaa kaleessaa immoo walgahii jedhanii magaalaa muggii irratti uummata walitti qabuun isin finna jedhanii itti dhaadachuus himan. Adeemsa qaamni aangoo irra jiru naannichatti hordofaa jiruun egereen hawaasa kanaa balaa jala waan jiruuf uummanni Oromoo sagalee nuuf haa ta'uun dhaamsa jiraattota aanichaati. Oduu keenya itti aanuun pirezidantiin naannoo Amaaraa Yiliqaal Kaffaalee uummanni Amaaraa humna shororkeessaa qolachuuf qophaa'uu qabaa jechuun waamicha dhiheessan. Humni Tigraay kophaa isaa osoo hin taane gareelee finxaalayyii fi humnoota alaa kanneen akka Ijipti riirseen waraanaa jira jedhu. Tibbana mootummaan federaalaa hidhamtoota siyaasaa lakkoofsaan muraasa ta'an gadi lakkisuu hordofee muraasni humnoota Amaaraa gara mormiitti dacha'ee jira. Abrahaam Birruu gabaasa dabalataa qopheessee jira. Pireezidantiin mootummaa naannoo Amaaraa Yiliqaal Kaffaalaa uummanni naannichaa garaa hiruu dhiisee garee shororkeessaa TPLF balleessuuf qophaa'uu qabaa jedhan. Pireezidantichi haala yeroo naannichaa irratti ibsa miidiyaaf kennaniin ummanni naannoo keenyaa hoogganoonni TPLF mana hidhaatii bahuu isaaniitti dallanee jedhan. Dallanuuf immoo mirga qaba. Warri kun yakkamtoota jedhan. Amajjii 7 mootummaan federaalaa himannaa qondaalota TPLF akka Sibaat Naggaa, Muluu Gabra Egzaabeer, Qiddusaan Naggaa, Ambaasaddar Abaadii Zamuu fi Abbaay Olduufaa gallakkisuun isaanii yaadatama. Amajjii 10 kibxata kaleessaa immoo qondaalonni mootummaa naannoo Amaaraa caasaa naqaa, caasaan nageenyaa fi siivilii korarra ooleen. Korri kun pireezidantii naannichaa dabalatee hoogganoota godinaa fi qondaalota caasaa kanneenii waliin taa'ame. Pireezidantii
Yiliqaal haleellaan humnoonni Tigraay nurratti raawwatan itti fufee waan jiruuf waraanaaf qophaa'uu qabna jedhan. Uummanni keenya hiikamuu qondaalota TPLF irrifachuu hin qabu ka jedhan pireezidentichi ammallee uummanni keenya garee shoor keessaa kana balleessuuf qophaa'uu qabaa jedhan. Humnoonni Tigraay qaamota baay'ee waliin waraanuu kan jedhan qondaalli kun finxaaleeyyii Qimaant, Gumuzii, Shanee, Ijibtii fi biyyoota biroo jechuun tarreessan. Oduu wal qabatuun paartii mormituu naannichaa Abin hiikamuu hidhamtoota siyaasaatiin dallanuu ibsee jira. Abin ibsa wiixataa Majjii 9 baaseen mootummaan dogoggora seena qabeessa raawwatee jedhe. Wanni hojjetame haqaa fi namummaa kan hin qabnedha jedha. Walamantaa mootummaa fi uummata gidduu balleessaas jedha. Paartiin mormituu Izeemaa jedhamus haqatu tuffatame jedhee ibse. Murtoo mootummaan hidhamtoota siyaasaa hiikuutti dallanuu yoo ibsu. Warri mana hidhaatii ba'e marii biyyaalessaa hirmaachuu hin qaban jechuunis ibsa isaa keessatti eeree jira Izeemaan. Paartiin Innaat jedhamu immoo mootummaan hidhamtoota siyaasaa hiikuun murtoo giddu seentummaadhaan raawwatame malee mootummaan karaa seeraa murteessee miti jedhe. Ibsa paartilee Amaaraa kanneen ilaalchisee hayyuun siyaasa Itoophiyaa itti dhiyeenyaan hordofu Reenee Liifoort akkana jedha. Wanni yaada paartilee kanneeniin walitti araaramne tokko bakka hoogganoonni isaanii jirani. Hoogganoonni Abinii fi Zeemaa caasaa mootummaa keessatti muudamanii hoogganaa jiru. Durataan paartii Abin obbo Ballataa Mollaa ministeera innoveeshinii fi teekinooloojiiti. Qondaalli olaanaan Izeemaa Biraanuu Naggaa immoo ministeera barnootaati. Kanaafuu warri kun murtee mootummaa keessa akka jiranitti yaadama. Eega murtoo mootummaa kana qeeqanii maaliif caasaa mootummaa gadhiisanii hin baarree jedhee gaafata Reeneen. Yaanni pireezidantii mootummaa naannoo Amaaraa Yiliqaal Kaffaala Abiyyi Ahmadiif akeekkachiisa fakkaatayyuu kan jedhe Reeneen Abiyyi TPLF wajjin marii akka hin teenye itti muusaati jedha. Paartileen mormitoota Amaaraa tunneen loojikii harkaa hin qabduu jedha beekaan Faransaay kun. Hidhaadhaa hiikamuu qondaalota TPLF hordofee adeemsi siyaasaa jiru kan mul'isu kaampiin humnoota Amaaraa gara mormiitti dacha'uusaati. Kaampiin kun araara biyyaalessaa jedhamu keessattis mormitoonni Oromiyaa fi Tigraay akkanumallee qaamonni hidhatan akka hin hirmaanne warra mudhii hidhatee falamaa jiru keessaayi. Kaampiiwwan kunneen dantaa murnoota isaanii irraa kan hafe akkuma beekaan Faransaay kun jedhu loojikii ittiin araaraa fi marii biyyaalessaa morman hin qaban. Hoogganoonni isaanii caasaa mootummaa keessa bakka jiranitti hamilee murtoo mootummaa Abiyyi Ahmaditti mormanis hin qabani. Itoophiyaatti ergamaan addaa gamtaa Afrikaa fi maanguddoonni araaraa humnoota Itoophiyaa keessatti wal waraanan araarsuuf socho'an Olusegun Obasanjoo Maqalee deemanii akka deebi'an gabaafame. Adeemsa araaraaf Maqalee fi Finfinnee gidduu deddeebi'aa kan jiran Obasanjoon qondaalota naannichaa qaamaan argatanii dubbisanii turan. Obasanjoon imala isaanii miilanaatiin qondaalota Tigraay waliin marii bu'a qabeessa gochuu isaanii nan amanaa jedhan dubbi himaan humnoota Tigraay Geetaachoo Raddaa gama Tiwiitara isaaniitiin. Olusegun Obasanjoo waraana mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay gidduutti deemaa jirutti xumura gochuuf tattaaffii taasisaa jiraniin mootummaa Ameerikaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee qaamolee garaagaraa biraa deeggarsa jabaa qabaachuun isaanii ni himama. Gama biroon xiyyaarri Olusegun Obasanjoo akkuma dachee Tigraay gadi lakkifteen daqiiqaa muraasa keessatti haleellaan diroonii Tigraay keessatti raawwatamuu ibsan obbo Geetaachoo Raddaa. Wanni kun waan akkuma carraa walirra bu'eedha jedhanii yaaduun dogoggoradha kan jedhan obbo Geetaachoon kun gocha lubbuu miiliyoonotaan qumaara taphachuu 4 kiiloo irraa hoogganamu ta'uu ibsan. Hawaasni addunyaa gochoota raawwatamaniin yaaddofne jechuudha darbee gochicha dhaabsisuuf tarkaanfii qabatamaatti cehuu dadhabuusaas qeeqanii jiru obbo Geetaachoon. Haleellaa diroonii fi xiyyaaraa irra deddeebiin Tibbana Tigraayitti raawwatamuun lubbuun lammiilee nagaa hedduun baduu miidiyaaleen addunyaallee gabaasaa turaniiru. Haleellaan kun mooraa baqattootaa fi iddoo buufata namoota sababa waraanaan qe'ee isaanii irraa buqqaafamaniitti raawwatamuun UNICEF dabalatee qaamolee garaagaraa irraas qeeqaa jabaa hordofsiisee jira. Oduudhuma walqabatuun waraanni biltsiginnaa dhumaatii lammiilee biyyattii fi kisaaraa qaqqabsiiseen kan gaafatamu malee kan badhaafamuu qabu miti jedhe koomaandii poostiin loltummaa Tigraay. Dhumaatii lammiilee biyyattii kumoota dhibbaa fi kisaaraa loltoota isaarra qaqqabeen waraanni biltsiginnaa seeratti dhiyaachuu malaa jedhan koomaandii poostii loltummaa Tigraayiif dubbi himaa kan ta'an koloneel Gabree Gabratsaadiq. Qondaalonni waraanaa sirnichaa loltoota kumaatamaan lakkaawaman dhumaatiif saaxilanii jiru. Meeshaalee waraanaa gurguddaa biyyattiin qabdus ittisuu dadhabanii jiru kan jedhan dubbi himaan koomaand poostii waraanaa Tigraay kun
kunis seeraan kan isaan gaafachiisu malee kan badhaasaaf isaan kaadhimu hin turre jechuun qeeqan. Badhaasni kun uummata Itoophiyaatti qoosuudha kan jedhan Koloneel Gabree Gabratsaadiq qondaalonni biltsiginnaa loltootaa fi ajajoota isaanii booji'amanii jiran illee haaluudhaan loltoota ni ajajna jedhaniifiyyuu dantaa akka hin qabne ifatti mul'isanii jiru jechuun yaadachiisan. Sirni biltsiginnaa Abiy Ahmed waraana Tigraay maqaa balleessuuf ololaa adda addaa deemsisaa jiraachuu kan dubbatan dubbi himaan koomaandi poostii loltummaa Tigraay kun waraanni biltsiginnaa meeshaa hidhatee ture harcaasee Tigraay haga Dabra Biraanitti baqataa ture hamilee ittiin loltoota isaanii qeequ akka hin qabnes dabalanii himanii jiru. Waraanni Tigraay kaayyoo loluu fi diinota isaa sirriitti adda baasee beekaa kan jedhan Koloneel Gabree Gabratsaadiq humni waraanaa Tigraay dirqamaa ichaanuuf qophii fi ga'umsa gahaa qabaa jedhanii jiru. Sirni biltsiginnaa tibba kana muudamaa sadarkaa waraanaa fi badhaasa maqaa adda addaa qabu qondaalota waraanaa loltoota hedduu rukuchiisanii kisaaraa qaqqabsiisan jedhamanii komataman kanaaf kennee turuun isaa ni yaadatama. Oduu biraatiin ammoo humnoonni Tigraay haleellaa haaraa waraana biltsiginnaa irratti taasisaniin qabiyyee isaanii raayyaa qobboo keessatti jabeeffataa jiraachuun dhagahamee jira. Tarkaanfii haleellaa haaraa humnoonni Tigraay fudhataa jiran kanaanis bakkoota akka Jaarrota, Gubbaa, Baddannaa Lakkuu fi Gaarreen Zoobiil jedhaman qabatanii magaalaa qobboo fageenya dhiyootti to'ataa akka jiran maddeen keenya waraanaa mirkaneessanii jiru. Adda waraanaa raayyaa kanaan torbee lama dura waraanni biltsiginnaa hanga magaalaa Allaamaxaatti fuulduratti deemee kan ture wayitaa ta'u haleellaa humnoonni Tigraay deebisanii taasisaniin magaalota akka Allaamaxaa, Waajjaa fi Dhummuugaa dabalatee bakkoonni hedduun tarsiimoo loltummaaf barbaachisoo ta'an yeroof humnoota Tigraayin dhuunfatamuu maddeen oduu sirnichaatti dhihoo tahan gabaasaa jiru. Dhaabbanni basaasaa Somaaliyaa hojii eegumsa nageenyaa buufata xiyyaaraa guddichaa biyyattii ministeera tikaa biyyattii kan ministeera muummee Hassan Roobleen hoogganamutti dabarsee hin kennu jedhe. Waldhibdee bulchoota lamaanii jechuunis kan ministeera muummee Hassan Rooblee Hussein Roobelee fi pirezidantii biyyattii Abdullahi Farmaajoo gidduutti ta'aa jiruun addunyaan yaaddoo qabdu ibsachuu irratti argamti. Somaaliyaan ammoo waggoota 20 booda miseensota mana marii bakka buutota uummataa filachuuf guyyoota 3 qofatu ishee hafee jedhamee jira. Siyaasni Somaaliyaa kun eessaa garamitti waan jedhu guyyoo waariyoo akkatti aanutti isinitti. Disagreements between Roble and President Mohamed Abdullahi Farmajo have been blamed. Dhaabbati jaajjisu kan basaasa Somaaliyaa hojii eegumsa nageenya buufata dirree xiyyaara biyyattii kan Moqodishoo jiru ministeerri biyyattiitti dabarsee kennuu jedha. Waldhibdeen pirezidaant Mohamed Abdullahi Farmajootiif muummee ministeera Hassan Rooblee guyyaan boowwamata biigaafa Afrikaa Somaaliyaa ta'uun itti fufuu jirti. Waggoottan 20 oliif mootummaa dhabuun mandhee gara Al-Shabaab qaturtu Soomaaliyaan ammallee sababa ngootii wal nyaachuu irratti argamti. Dhaabbati basaasa kunis umayyuu eegi ministeerri biyyattii akka dirreen farda kunis jalgaltu gaafate humni waraana hedduu buufata dirree xiyyaara idil addunyaa bobbaasuun dheedisuniyyuu eega jiraachuu isaa miidiyaaleen Somaaliyaa gabaasan. Pirezidaantiin Somaaliyaa Abdullahi Farmaajoo aangoo dheereffachuuf jecha yeroo filannoo dheeressuun dabrimmoo aangoo muummichi ministeera Hussein Roobelee uggurusaatiin wal qabatee Soomaaliyaan afaan qarree du'arratti argama. Farmajo used the National Assembly to gain a no confidence vote against former Prime Minister Hassan Ali Khari. Jaalli Saayyaas Afewerqiitiif Abiy Ahmed Ali Farmaajoon muummichi ministeera hariiroo hojii pirezidaantummaa waliin hin qabjechuu walakkaa Fulbaana 2021 kee muummichi ministeera kan hojii irratti setur irri deebiin hojii deebisee ammallee dhiyootaan dadhaban. Dhimmi nageenya Itoophiyaatiif biyya Mohamed Farmaajoo Soomaaliyaa ilaalchisuun bulchaa Keeniyaa Uhuru Kenyaata waliin torbe lamaan dur bilbilaan kamariyaati ministeera ajala Ameerikaa Antony Blinken aangorra ittifamu muummichi ministeera Soomaaliyaa Hassan Roobelee jabeessee mormuun filannoo walabaaf haqa qabeessaa godhamu qabdi jechuun akeekachiise. Waldhabdee Roobeleetiif Farmaajootiin wal qabate dirree boohar waraana hataa Soomaaliyaa saambatu dhuuf kana majjigaaf 15 bar 2022 irra jalqabuun kura dhaachuuf qophii jalqabu si Aljazeeraan gabaase. Lower house elections will be completed by February 25, 2022. Waldhibdee war lamaanii
isaanii kanaaf sababi dheerachuu aangoo qof hin turre jedhu durra guddoo waajjirri biyyaalessa Soomaliyaa Ikraan Taliil Faaraa hordofee warri kun lamaan jechuun pirezidaantichaaf muummichi ministeera jabduu ilwalti didiimessuu waladhaa turan. Dujaajjus tanaatiif sababi sirrii beekamu baatullee dhoksa pirezidaanticha Khayni Abiyyi fi Isaayyaas Afewerqi waliin ta'uu loltoota gar Tigraay bobbaas waan qabduu fi jechuu jiru. Niitii ta'uu xabajii 2021 irra jalqabees buutee siirabbuma beeka. Waajjirri biyyaalessa Soomaliyaa dhabamu siitiif Al-Shabaab himaata. Ijoolleen abdii godaanee Al-Shabaab immoo rabbil nu duuchinna nun talina garree jedhu. The territorial Al-Shabaab controls in Somalia is shrinking. The group has also just emerged from a leadership struggle. Muummichi ministeera jechuun Ab Hasan Roobale manni murtii waraan biyyattii dhimmisii akka qorata jechuun hoggana dhaabtii nageenya biyyattii gussuun nam dhibiin bakbuus. Pirezidaantichi immoo tarkaanfii muummichi ministeera fudhatu kun dogongor jechuun wal dhaban. Kana duub dhaabbata jaajjus yookaan basaasaatiif ministeerri biyyaalessa Soomaliyaa wal tammeessuun aaraaf iltolchee jedhu. Ministeerri biyyattii muummichi ministeera Hasan Roobaleetiin hogganaama. Waajjirri basaas biyyattii immoo Farmaajooti jedhu. Roobalee mudde 27 bara 2021 humni waraanaatiif humnooti nageenya ajaja fudhachuu qaban ministeerti har'a malee pirezidaantii irra ta'uun qab jechuun ajaja dabarse. Farmaajoon na fonqolchuuf akkan taajabeessaa eega jechuun loltoota bobbaas. Cufaafu aangoon pirezidaantii Farmaajoo jedhuuf keessa obbaatii jedhaan. Huraman marii bakka bu'oota uummataatiin walitti qophaa'u jiru. Roobalee Farmaajoon Soomaliyaaf Al-Shabaab egeroo fi murteeffachuuf qophii jabduu jiru jedhan. Somali leaders announced on Sunday they had struck a deal to hold. Gara oduu addunyaatti wayitaa ceenu ammoo loltoonni Raashiyaa 100 lakkaa'aman dhiheenya kana daangaa Yukireenitti imaluu isaanii hordofee biyyoonni lixaa yaaddoo qabaachuu wayita ibsatan Ameerikaan gama isheetiin Raashiyaan Yukireeniin kan weerartu taanaan qoqqobbii jabaan kan ishee eeggatu ta'uu dhaadattee jirti. Sababa kanaan torbanoota lamaan dura pirezidantiin United States Joe Biden fi bulchaan Raashiyaa guddaan Vladimir Putin bilbilaan walitti dhaadachuun isaanii kan yaadatamu wayitaa ta'u Raashiyaan Yukireeniin weeraruuf yaada hin qabu jechaa jirti. Guyyoo Wariyoo gabaasa CNN fi AFP irraa argate akka ta'utti qindeesseera. While Russia insisted it had no intention of invading Ukraine, biyyatti Vladimir Putin Raashiyaa Yuukireen waraanuuf karoora tokko lakkin qabne ajansiis France Press barreessa. Loltooti Raashiyaa hakum 100 lakkaa'amtu daangaa biyya Awurooppaa kan marsusii hordofee mootummaan Volodymyr Zelensky akka jaba muddamuun arreessaan laftarsaase. Ameerikaan xuuma yoo dhiirtaatan biyya weerara jechuun Moskoo akeekachiifte. Warri lixa Ameerikaa hordofuun girrisee qabaa dhaqanii dadhaban. Amma kun Raashiyaa waaqaaf lafa beeka Keevin hadhuuf karoora tokkolleen qabuu jechuu jirti. Qondaaltoti Ameerikaaf Raashiyaa jalqaba 2022 kee bilbilaan walitti dhaadachuu isaanii hordofee maarii sadarkaa olaanaa biyyoota kan lamaan jidduu gaggeessuuf diri Switzerland Jenevaa kor qabatanii turan. Haa ta'uuti garuu adokorii sunillee hin gahin Raashiyaa Yuukireen waraanuuf akka yaada hin qabne Ameerikaa beeksisuun isii oduu dansaa jedhu. Walgahii naannoo sa'aatii 7 oliif qondaaltota lamaan kan jidduu wiixata gaggeeffamtee jedhaniin biyyooti kun lamaan jechuun Moskoof DC muddama naannicha mul'achuu jirxiqqeessuuf yaalii taasisan akka itti fufan waliigaluu isaanii CNN gabaase. To the high stakes call between President Biden and Russian President Vladimir Putin. Muddee bara 2021 kee pirezidaantii United States Joe Biden if bulchaan Raashiyaa guddaan Vladimir Putin dhimma kanarra wal dhabanii bilbilaan walitti dhaadachuu isaanii gabaasne ture. Haasawu gaafas bilbilaan godhan kanarra waaccife kadhadhaban jaarsi gana 78 Biden Jr. Moskoo qoqqobbisiin seena biillafa keessatti argiteelle dhageetteelle beenneen dhabanaas jechuu taanse Putin. United States Yuukireen halchite qoqqobbiin urkeete taanaan hariiroo Ameerikaaf Moskoo waliin qabdaddaan kuti jechuun isa addunyaa mamseef. Biyyooti kun lamaan qarayyuu waliin jaalatan. Ameerikaan Raashiyaan karaa haakars yookaan hattoota kompiitarisiitiin filannoo teenjeeqa turti jechuun himaatti. Vladimir Putin naga qaba dhimmi biyyi nama keesseen hin beek jechuun waakkaata. Ministeerri ajaala Raashiyaa
Serji Lavrov walgayichaan duub ibsa gaazexeessitoota kennee jedhaniin Yuukireen tontoomuuf karooraaf kaayoomaatu lakkin qabnu waa'ellanteen Ameerikaa faattimne jirraa jechuu jira. Ittaantuun ministeer Aajal Ameerikaa Windi Shirman immoo mariin kun yaaddoo nageenya qaama lamaaniyyuu irratti hubannoo fooyyaa akka jiraatu jajjabeessu kanaafillee duub marii ifaatiif kallattii turjechuusii BBC gabaase. Dippiloomaatoti Ameerikaa fi Raashiyaa dhimma Yuukireen kanarra mari'achuun ka waliigalan yoo ta'an kun seena biyya Ameerikaatu keessattis jalqaba ta'uu danda'a jechuu jiru. Moscow is deploying troops along the border and Kiev is warning of a possible invasion. Kun kanaan adoo jiru Raashiyaan humniti waraana neetoo Awurooppaa keessa qulqulloofta akka baatuuf gaafachuunis tokko dhalchanii tokko ijjeessu fakkaattii jechuu jiru. Wal dhibdee Moskoo fi Waashingitan DC kan qofalleen turre bulchiisi Baayiden Juunar Puutiin mootummaa barree sagalee uummata saamuun barangoo fi dheereffate jechuun itti ga'ama. Filannoo paarlama Raashiyaa hawalakka jifulbaan bar 2021 kee godhamuun Puutiin mo'adhee jedhee morkattooti jajjaboon dhuugi filannoo tanirra guramuu dubbata. Pireezidaantiin Raashiyaa Puutiin kura uummata saamuun sagalee caalmaa mo'adhi jedhullee uummati bira fudhatamisa diqqaachaa dhufu xiinxaltooti siyaasaa ragabaa'u. Kan cufaaf immoo sababi gaagam jireenya hawaasaa malaammaltummaaf cuf caala hidhamu morkata beekama Aleksis Navalny akka ta'uun oolletti tilmaama. Aleksis Antonovich Navalny mootummaa Raashiyaa mormuun ka beekam dureen paartii mormituu man hidhaa keessa sunki nyaachifamuun rakkachaa ture. 1,000 candidates in these parliamentary elections backed by a tactical voting campaign. Namichi hummanidhaa keessa duunaa mootummaa Raashiyaatiif rakkoo guddoo kajedhe dhiirsi Jiil Baayiden Joo'ee Navalny akka gad lakkifam gaafatullee Puutiin namichi mukatti dhuunir taa'ee tontoomuun tumuu jira. Ameerikaan hin dhukaasin siin jennaan qawwar ka qabda laf kaa'u. Ta'uu baannaan nyaatamtaa yaadi xiinxaltoota Raashiyaa ture. Moskoof DC'n Baayideniif Puutiin walitti dhaadachuun rafaanuma nagaatiin walaasaanii mari'achuu jiru jedhan. Russia wants legal guarantees that Ukraine will never become a member of the NATO alliance. Daawwattoota wayimannoo duunarraaf qabnu kanneen turanii waan waliin turtaniif galatooma.